Eebila 8,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliin Geetoo Lamayyooti. Artist Andu'aalam Gosaa yeroo arfaffaaf mana murtiitti dhiyaate. Ammas poolisiif guyyaa qorannoo dabalataa kenneeraafi. Mana murtii federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaa Dhaddacha Har'a Ooleen du'a Qananii Addunyaa irratti poolisiin qorannoo dabalataa akka geggeessu guyyaa 10 eeyyameeraaf. Dhaddacha Kaleessa Ooleen poolisiin bu'aawwan qorannoo haga ammaatti argatee fi qorannoowwan hafan eeruun guyyaa qorannoo 14 akka laatamuuf gaafatee ture. Shakkamaan Andu'aalam Gosaa ammoo karaa abukaattoo isaatiin mirgi wabii akka eegamuuf gaafate. Manni murtii galmee kana har'aaf bulchuun falmii gama lamaanii erga qoratee booda mirga wabii abukaattoon shakkamaa gaafate diduun guyyaa qorannoo poolisiin gaafate keessaa 10 eeyyamuun eebila 17,2025tti beellameera. Dhaddacha Kaleessa Ooleen poolisiin qorannoo guyyoota darban keessaa geggeessaa tureen dhimma kana irratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaa namoota 28 walitti qabu beekseera. Shamarree Qananii Addunyaa bitootessa 11,2025 mana jireenyaa gamoo 5ffaarraa sababa ammaaf hin beekamneen kuftee du'uu ishee isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Lieutenant General Taaddasaa Waradaa Pirezidaantii Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'an. Lieutenant General Taaddasaa Waradaan har'a kaasanii Pirezidaantii Bulchiinsa yeroo Tigraay akka ta'aniif muudamaniiru. Waggoota lamaan darbaniif Pirezidaantiin Bulchiinsa yeroo naannichaa kan turan obbo Geetaachoo Raddaan wiixata kaleessaa ifatti barri gadaa isaanii akka xumurame beekamtiitiin geggeeffaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa beeksisanii ture. Har'a immoo bakka obbo Geetaachoo Raddaa Taaddasaa Waradaatiin muuduu isaanii muummichi ministeeraa beeksisaniiru. Gara ji'a tokkoof heera mootummaa fi waliigaltee nagaa Pretoria ilaalaa akkasumas yaada dippiloomaatotarraa fudhachaa turree kan jedhan Abiy Ahmed barri bulchiinsa yeroo xumuratus hojiilee hafan xumuruun barbaachisaa ta'e waan argameef eenyu akka bakka bu'uu danda'u irratti mari'achaa turree jedhaniiru. Akka kanaan waggoota lamaan darban keessatti itti aanaa obbo Geetaachoo Raddaa kan turan Lieutenant General Taaddasaa Waradaan ciminaa fi laafina ture waan beekaniif waan hafes hojjechuuf gahaa ta'anii argamaniiru. Kanarraa ka'ameetu isaan Pirezidaantii Bulchiinsa yeroo Tigraay akka ta'aniif har'a muudamaniiru. Sirnaan nagaa wal harkaa fuudhuu taasifame irratti obbo Geetaachoo fi Jeneraal Taaddasaan argamanii akka ture muummichi ministeeraa fuula FB isaanii irratti beeksisaniiru. Wal harkaa fuudhiinsa booda lamaan isaaniiyyuu haasawaa taasisaniiru. Sirna sana irratti ambaasaadarotni, ministeeronni fi keessummootni waamicha taasifamee fi baay'ee harka argamee ture suuraa FB irratti qoodameerraa hubatameera. Kana booda Taaddasaa Waradaan Maqaleetti deebi'anii kaabinoota isaanii filachuun hojiitti galuutu eegama. Kaabinootni isaanii dhaabbilee siyaasaa fi qaamota kamirraa akka ta'an bulamee kan ilaalamu ta'a. Oduu Tigraayin walqabatuun Tigraay keessatti kaampiiwwan buqqaatota humnaa ol namoota baay'ee keessummeessaa jiraachuun dhaabbatni godaantota addunyaa beeksise. Naannoo Tigraay keessatti mooraawwan bakka adda addaa argaman baay'inaan buqqaatota humnaa ol ta'aniin guutamuu isaanii dhaabbatni godaantota addunyaa ibseera. Gaaddisawwan kunneen namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif guutamuu qofa osoo hin taane diigamaa jiraachuu ibsuun sababa kanaan buqqaatonni rakkoo hamaaf saaxilamoo ta'uu ibseera. Lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiranii baay'ina namoota kaampiiwwan kunneen keessummeessuu danda'an caalaa waan ta'eef garmalee dhiphataniiru jedha dhaabbatichi. Guyyaa guyyaan buqqaatonni haaraan baay'inaan waan seenaniif gaaddisawwan kunneen diigamaa jiru jechuun ibseera. Sababa guddaan gaaddisawwan buqqaatota kunneen guutamaniif ka'e buqqaatonni magaalota keessaa mana kireeffatanii jiraachaa turan kaffaltii kaffaluu waan hin dandeenyeef gara mooraa buqqaatotaatti galuu isaaniin ta'uu eereera. Buqqaatonni naannawaa Shiree kaampiiwwan Maay Hasan, Isaas, Adii Mohadii, Adii Nabrid, Ahitaay Adii Habbo kanneen biroo keessatti argaman yaaddoo nageenyaa haala gurmaa'insa hin qabnee fi hamaa keessa akka jiran ibsaniiru. Buqqaatota manneen barnootaa naannichaa keessatti jiraatan gara gaaddisa buqqaatotaatti dabarsuuf tattaaffii taasisaa akka jiru kan eere dhaabbatichi haga ammaatti buqqaatota manneen barnootaa 21 keessa turan gara gaaddisaatti dabarsuu isaa ibseera. Haa ta'u malee manneen barnootaa naannichaa naannoo adda addaatti argaman 92 ammallee buqqaatota keessummeessaa akka jiran beekseera. Kunis daa'imman hedduun mana barumsaa akka hin dhaqne taasiseera. Rakkoo mudate daran akka hammaatus taasiseera jedha. Haalli buqqaatotaa hamaa ta'uun naannoo kaampiiwwan kunneen itti hundeeffamanitti hariiroo jiraattota naannichaa fi buqqaatota gidduu jiru rakkoo keessa galchaa jiraachuus hubachiiseera. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa buqqaatonni biyya keessaa kitila 3 ol akka argaman ragaan dhaabbata godaansa idil addunyaa tibbana baase wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenya ittaanuun Dimokiraataa Riippaabilika Koongootti roobni cimaa roobeen lolaan namoota 33 ajjeese. Magaalaa guddoo Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo kan taate Kinshaashaatti rooba cimaa roobeen walqabatee lolaan namoota 38 ajjeesu Rooters gabaase. Guyyoota darbanitti roobni cimaa walitti fufiinsaan roobeen balaan lolaa kun akka mudate Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksise. Lakkoofsi namoota taatee kanaan du'anii dabaluu akka danda'us ibseera. Lagni guddaan magaalaa guddoo biyyattii kan uummanni kitilii 17 ta'u keessa jiraatu gidduu qaxxaamuru guutee dhangala'uun du'a namoota hedduuf sababa ta'uu aangaa'onni biyyattii ibsan. Balaa lolaa kanaan namoonni du'uu isaaniitiin alatti qabeenyii fi manneen hedduunis manca'aniiru. Bu'uuraaleen dhiyeessii bishaanii sababa lolaa kanaatiin miidhamuu irraa kan ka'e jiraattonni magaalaa Kinshaashaa bishaan dhugaatii dhabanii rakkataa jiraachuun gabaafame. Balaa lolaa cimaa Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo kan mudate yeroo biyyattiin hidhattoota M23 waliin lola jabaa keessa jirtuttidha. Oduu keenya xumuraatiin Israa'el kaleessa walgahii Gamtaa Afrikaa keessa ari'atamte. Finfinneetti ambaasaaddarri Israa'el marii Gamtaa Afrikaa kaleessa taa'aa oole keessa ari'atamanii ba'aniiru. Ambaasaaddarri Abrahaam Nuguseen Israa'el bakka bu'anii marii Gamtaa Afrikaa galma Maandeellaa jedhamu keessatti taa'amee ture irratti mari'achuuf gamas deemanii ture. Biyyootni Afrikaa namichi kun maal nu keessaa ba'uu qaba jennaan barreessaan gamtichaa achi keessaa baasan. Mariin Israa'el akka irratti hin hirmaanneef dhorkamte sun bara 1994 Ruwaandaa keessatti gocha sanyii balleessuu saba Tuusii irratti raawwatame irratti kan xiyyeeffate ture. Tarkaanfiin sun mootummaa Israa'el aarseeraa jedhe maddi oduu biyyattii The Times of Israel jedhamu. Karaa ministeerii Haajaa Alaa ishiin wanti raawwatame sun qajeelaa miti. Kan akkas taasisan hoogganaa komishinii gamtichaa Muhammad Yusuf akka ta'edha kan ibsite. Ambaasaadara kiyya achi keessaa ari'uun jalqaba irratti hariiroo seenaa Ruwaandaa fi Israa'el gidduu jiru wallaaluu fi warra aarsaa ta'aniif kabaja dhabuudha jette. Itti aansitee immoo dubbii kana keessaan qaamota dhimmichi isaan ilaallatu wajjin dubbachuuf deemaa jechuun beeksisteetti. Walgahii Gamtaa Afrikaa irraa Israa'el waggaa ari'atamtu kun inni kun isa jalqabaa miti. Bara 2023 keessallee akkasumas Israa'el walgahii gamtichaa irraa ari'atamuun baatee ture. Biyyootni Afrikaa kora waggaa isaanii gara dhumaa 2024 keessa ta'an irratti ibsa ejjennoo baasaniin Israa'el gocha sanyii balleessuu Filisteemota irratti raawwattu sagalee guutuun balaaleffatanii ture. Dhimmi Filisteem mana murtii Qaaqaa fi yakka addunyaa irratti kan Afrikaa kibbaa Israa'eliin himatte Gamtaan Afrikaa nan deeggaraa jedhee ture. Komishinarri komishinii gamtichaa gadaa kanaa lammii Jibuutii kan ta'an Muhammad Yusufidha. Amajjii darbe keessa Keeniyaa irraa Raaliyaa Odingaa fi Madaagaskar kan bakka bu'anii dorgomanii injifatan akka bakkicha qabatan numa yaadatama. Isa duraa immoo Ijiptii fi Liigii Arabaa keessatti ambaasaadara Jibuutii turaniiru. Daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.